kallattii dhumaan gara keessummoota kiyyattanis hin dabarsa nufaana tura. Anaa dhufu baga nagaan dhuftani. Baga nagaan na eedeen. Mee daawwattoota keenya faana wal baraa. Maqaan kiyya Husniyaa Kadir Martuu Jaama kanneen itti dhaladhee Finfinnee kanneen itti guddadhee Hirnaa kanneen jiraadhu Adaamaadha. Ammaaf Adaamaa jirtu. Ammaaf Adaamaan jiraadha. Kadir Martuu yoo jettu dhagaye ka weellisaa ka weellisaa intara ka weellisaa Kadir Martuuti jechuudha. Ayyaana dhufu har'a egaa yeroo jaalalaatiin istiidiyoo keenyatti argamtanii jirtu yeroo gaarii immoo akka waliin dabarsinu abdiin qabaani caalaa sitti argate moo ishee si argate? Anaatu argate. Mee akkamittiin argatte? Akkaan itti argadde hedduu bara 2012 gama dhumaa gama Adaamaa dhufee mana nyaataa qabanii mana hoteelaa isaan akka tasaa saayiba kiyya tokko jira. Bikka akkana dura hoteelii bira Al-Hilaal mana nyaataa tokko jira hottoon anje. Gizeen dhufu akkatti seenee ta'a gizeen isa bira gattaa'u micaan abbaa isiitii hojii saayiba. Akkatti ilaaleeti ilaali micoon tun taka direenaa guddisee sifiin kannaan anje. Yeroon jalqabaa agarra. Gizeen jalqabin akkas naan jee onneen dhaana jette. Yeroo sanaan sabootiin jiraadhu jira xiqqishoo namoota akka dhuunfaa tokko julii bu'eetiin eriftiifiin as dhufee Adaamaa jiraachuu karooroon qabu ture. Gizee akkas naan jee laalee akkatti Mustafaa Jaamaa saayibeeqi onneen dhaana jettee samboodarra nyaata nyaannee deemne. Yeroo sana ni yaadaddaa guyyaa saftii sa'a 9 fi daqiiqaa 25 irratti ture. Yeroo nati jechuun yeroo mana san seenee isii agarra. Guyyaa fi sa'a fi daqiiqaa wajjin qabadde jechuun bakka nama tokko gizee agartee waan addaa si dhagahame takka. Gizee inni akkas naan jiru billichi waan dura jee bakka inni kee guyyaatti aanu inni kutee guyyaa sadaffaa laaqanaaf hin dhaqee mana keessan saniin jira mana amjeetiin dabooleef. Sanirraan bakka isii harkachuuf hedduu tokko lafee bilbilan qabdu yaa'oo nama bilbilan qabneef hangam akka laffaan deddeebi'ee maal jee sababa isii namoota hedduu dhiyaadhee boodarra turee bakka baatii 7-8 booda namatti himee namni isitti himee isiin san boodarra bakka turtee namaatu itti himee wayaa hiyyaa qorachuu eegaltee isaa sana akka isiin itti ni jaalatte isiin nu beekte yaa'oo an yeruma sanarraa kaasee bakka waaniin as dhufee fi riftii sanii fi asabootiin jiraadha ture. Barumsaas achitti yeroo san tiraansii fattanamuu deema 2012. San booda Adaamaa gamana dhufee hojii takkaas xiqqoo achiin hin hojjedha ture. Giseen dhufee asii agaru isii harkachuuf asii galuun qabaa jeetiin murteesse Adaamatti. Asaboo gallakkistee. Asaboo gallakkisee. Yoon Adaamatti hin galle isiin harkadhuu jee murteesse. Asaboo jiraataa isiin asii yaa'oo sanirraan namoonni hedduun immoo intala hadiirii intala nama beekamaatii hin harkattu naamnaan jaa turanii. Ani immoo maaliif nama jaalatte tokko jaalannaanu aarsaa fedhee kafalee ni harkadhaan jeen saayiboota kiyya hedduu takkaa jira sanarraan sababa isii murteessee waan san hunda irraanfadhee rabshaaf jinnii sana isuma jaallachuu eegale osoo isitti siin jaaladhe jee hin beekin baatii 7-8 duubaa jaaladhe osoo isitti hin himin. Baay'ee dararamtee jedhani. Amma yeroo ammaa kana nama tokko jaalattee argachuudhaaf dhugaadhumaan in ulfaataani maatiin jiru. Deebiitii immoo abbaan ishee akkuma beeknu biyya laati kan inni jiru. Asimmoo akaakilee ishii abbaan Kadirillee biyya keessa jiranii sansanii wal qabatee akkamiin sii kenninaa takka mucaan keenya hin kenninu jedhanii dararrii cimaa sirra ga'e jedhani. Deemaa sirra ga'e. Haalaan dararrii narra ga'e yeroo nan itti yaadu osoon fuudhee hin deeminiin duratti teenyee saayiboota kiyyaa hojii nam lama Ansaarii fi Abdoo jaamanii wal mari'annee halkan. Ganama fuunee deemna faayisiin ganama sa'a 4-5. Sammooda yoo manguddoo erginees abbaadha kan isaa godhu. Abbaan as hin jiru. Akaakoonis karaa Harargee ba'aa kana jira. Waan ni jira Harramillee. Sababa sanii carraan nuti qabnu waan fedhe haa dhufu isii harkachuuf yoo duune waliin yoo jiraanne waliin. Waliin jennee fuudhee deeme. Harar deemne addaree gisee deemne. Hararratti mucaa saayiba kiyyaa tokko jira Amiir Maammaa jedhanii makiinaa fidee dhufee. Sanii fuunee deemnee addaree deemnee guyyaa takka lama akkana gisee bubullu dubbiin jabaatte gandinis warra haadhaa toos jira fi warra haadhaa akkoo aboolee isiitii jira isaan haa godhuu hin danda'an abbaa malee karaa abbaa itti heeyyamsiisuu barbaanne san booda ammaa waan guddaa yaada anaa saayiboota kiyyatti isii fuudhee deemee abbaa isii bilbilaan argachuu hin dandeenye. YouTube fi Facebook abbaa jedhee seenee ilaala TikTok
Yoom as bee intalli xiyya teessanii Oromoo qabadhaa jaa. Yoom as bee intalli xiyya teessanii qabadhaa jaa Khadiir jenne hedduu dararamaa ture. Ana beeksisa qiyyaa bakka saayiboota qiyya. Guyyaadhaaf feesbuukaaf tiiktook bilbila qiyya cabseetiin ture. Bilbila nama biraatiin onlaayina seenee uumanni galakkisu ilaala. Uumanni galakkisu abbaan. Siyyameera fudhadhu waan siin jedhu see. Inseene waan naayyame yoom as bee intalati yaa nama akkanaatti bade Oromoo intalti xiyya teessanii qabadhaa barbaadaa bittee siin jirtutti. Ati ishee fuutee baddeen. Isii fuudhee badeen. Tole. Yeroo sana amma yoom as bee adaree akkaan jiru beekame nama hedduu beeka adareedha artistii Oromoo jaalatamaadha. Naaf hayyaman seene intalti xiyya teessanii ta Oromooti gurbaa tokko akka guddina godhe qabaadhaa. Yoom jedhattee ta'e yoom jaateeti yaada keessa ana saayiboota qiyyaa hedduu rabbashamaa ture. Achi booda osuma akkasii bubbulee dhufu guyyaa sadaffaa afuraffaa bilbila gisee bilbilu yeroo akkana naan jee. Baay'ee san dura osoo isin hin deemin dura ji'ata akkanii gaa isin bilbila hin qabdu. Abbaa fi isii wal dubbisiiseetiin ture akkam beekamnetti. Abbaa dubbisee giseen itti bilbila namarraa hin fuudhee giseen abba bilbilu. Abbaan na jalaa dubbatu ta'e usniyaa ta'etti si barbaadaan jee. Dawwale noormaalii dawwale telegiraamaan dawwale bilbila nama isii bira jirutiin kanneef. Bilbila haadhaa naa kanni naan jee. Yoo nama bilbila haadhaa kanne mistarri ni ba'a. Eenyudhaan haati na beekti. Baddeetti. Osoo hin badin dura. Yoo nama bilbila haadhaa kanneef haati na beekti caalaan naa kanne yoo abbaan jeen usniyaa fi caalaan isa wal beekanii jaaniin wajjin badne ture akka nuti wal jaalannu hin beekan. Ganda faamilii maazarii isiitii hojii akka beeksisabaa ta'e sababa isii. Walitti dhiyaattee taasisitee seentee jechuudha. Haalaan bakka onni isaanii keessaa seenee jira. Isaanis nan shakkine. Dhugaadha. Saniif abbaan gisee akka wal agarsiisa gisee deemtu caalaa jeen irra bilbilee akkana akkamitti akkana na gootu fuutee deemta kabajaan akkana gootu naam jennaan. Hawaan bakka akkana giseen joon usnee akkana jee isiin dubbistee jechuusan booda. Tole mee usnii ittiin darbaan. Usnii waan jettee qabdii jedhan gaafa habbeekee Kadir martuutti bilbiltu si lolaa ture. Lolaa. Maal jettee amansiifatte mee? Oreeffadheera waan jettee garaa laaffifattee innumtu deebii dhabee dhaabbatee kolfee qabaa jedhan. Mee maal ture? Amma inni dawwalee ture guyyaa san amata meeqa hidhamtaa ama 25 ምናምን dafii deebisii joo ture isaan. Samboda ani irraa fuudhee toon silkii ammaati yaate kami baddeeniin jeen. Akkamittiin harmee kiyya fuutee? Akkami fuutee jennaan kofalee bakka akkasitti. Sanumaan garaa laaffifatte. Baay'ee bareeda. Mee caalaa guyyaa jalqaba argitu inni egaa honneen na dhaattee jedhee meeqa akka rukuttee booda deebi'ee gaafa dhabeettee honneen namaa rukuttiin ati guyyaa jalqaba. Isa argitu mee miira akkamittis itti dhaga'ame? Bakka ani hin beekne ture guyyaa jalqabaa agareetiin jira garuu hin beekne. Inni waan ijee tokko jira. Maal jedhame? Inni na laallate inni dhaajee an garuu hin beekne. Tole. Ani eegas booda eega xiqqoo turre booda namaatu inni natti hime ture. Akka mucaan kun sababa keetii asitti deebi'aa amnaa hin jee natti hime. Isee akkas jeenatti himu hanga afaan isarraa dhaga'u jeet maal irraa osoo akka nama beeku. Xiyyeeffannaan tillaanni amma gaafa inni dhufu beektee dhufachuun jira. Namni sitti mee dursee gurra si buusaniitu jirani. Gaskoota biyya inni dhufe ni rifadha ture. Onneen durga. Tole. Mee murtoo akkamitti murteessitee meegaa caalaan illee bifa toleessa dhuguma waliin baddusitti murtooftu beektee. Sanii akkami murteessitee garaa laafteef isaafoo? Hedduu tureetiin ture inni gizee hunda dhufaa mana aantu tureetiin eegas booda jidduu takka. Sanuma booda harka kennatte. Baay'ee namatti tola. Mee waan keessanii wal qabate walaloon gabaabdoo hin harka jirti. Waan miliqxee baate guutummaa isaa dubbisuu baadhiyyuu qixuma takka irraa dubbisa. Seenaa ajaa'ibaa jaalala dhugaadhaa. Usniyaa fi caalaa isaantu wal qabaa utubaa jireenyaa kan hin qabne ammeenyaa safaruuf yaadeetiin daangaa jaalala teessanii barbaadeetiin dhabee waa isin fakkeessanii dheeraadha walalichi. Mee waa maalidha walaloon kun akkamitti eenyutu eenyuuf barreesse akkamitti barraa'e?
Walaloon kun saayiba qayyamchaa Abduu Maamata Sanjaanii ni jira. Kaasirraa guyyaa isa wajjin mariinee deemnee jeesaan. Harar deemneeti dubbiin jajjabaattuu ijee agarra. Nama ammaas akkaan bakka ajaa'ibaati saayiba qiyyaa nama ispoortii hojii barannee barumsaas eebbifamee walqixxee yuunivarsiitii irraa ba'ee dhufee Riiftiif jira na bira dhufee waan kana gizee mari'adduun asii riskiin fedhee aduuf jaanii yeroon baduun isarratti hedduu bilbilaa turan. Micoon deebistanii jaanii. Sanboota taa'ee harar turre adaree yaalaan. Gizee turre bareesee walaloo tanaan asumatti guyyaan kaan oolanii mana seenu jiru sanii viidiyoo sana harkaan qabu malee ni jirti. Gizee seenu sapiraayisii na godhe. Xiqqishoo walaloon tun dheertuudha ni boo'ee yeroo dhaga'u. Bakka waa'ee keenya akkana jee barreessee hedduu na ajaa'ibee bakka hedduun jaaladha. Mucaa isaan abareessaa yoo kajollummaa. Saayiba keetu hiriyaa keetu isiniif barreessee yeroo baatii torban dararee keessa turte ishee argachuudhaaf dhama'aa turte sirboota garaagaraa illee affeeraa turte isheenis akkasumas affeeraa turte namni sirba akkamii affeeraa turte caala. Yeroon ilaalu san guyyaa tokko akka tasaa ta'e bilbila namaati yeroo na bilbiltu qoy jedhaman dafee yoo xiqqoo turte sanboota harka dhumi waan itti bilbilu. Sirbaas giseen dhaggeeffadhu. Anumaa dhaggeeffata malee dawwalee isii gaabbasuu hin danda'u. Itti haasa'uu hin danda'u. Alatti agaruu hin danda'u. Saniif addisuu karrayyuu dhufeen si ilaalaa. Sinaddiin akkamittan oolaa. Yaaltaa garuu waa sagaleedhaan. Mee yaalimee jedhimee ammallee walumaan immoo. San hedduu shamadaree dhufee si ilaalaa. Sinargiin akkamittan oolaa. Garaan obsa dadhabee qalbiidhaa suma faana oolaa. Garaan jabaatiin annarraa fagaattee atis kottu na laalii yoo na laaltee. Maal yoo dhuftee na laaltee. Gusni hangaaf kana dhageessu. Si affeeree beekami sirba kan mee maal si dhagahama akkasii onnee shaashaa sin jettu yeroo akkasii inni si dhageessisu. Kusaanaan illee bo'eetiin ture dhaggeeffadhee. Mee ati maal affeeraa turte? Ani yaanetti dinquutiin affeeree. Kan yaanetti dinquu mee maal jedhama sirbichi mata dureen isaa? Dalawa haja. Qoreen natti ijaaranii. Waan ajaa'ibaatiin dhufee karaa silaalee si arguudha ati immoo as dhaabbattee qoree natti ijaaranii eessaa si arganii baay'ee bareedaadha dhugaa deemsa keessa immoo milkooftaniittu egaa dararrii hedduu dabarsitanii jaalala keessanii milkaa'aa ta'uun san booda immoo maatiinis immoo itti gammadanii nikaas godhattanii amma bultii ijaarrattanii waliin jiraachaa jirtu akkam ture haalli nikaatti godhattanii san booda miirri maatii dura ture eeyyamamoo hin turreen. Amma akkamiree kadir martuu sagalee isaas sodaachisa gaafa waa dubbatu si hin sochoosa waan ta'eef amma akkamiree. Amma ganamaa galgalanii bilbilaa nagaa fayyaa jaa maatii zarii isiitillee ganamaa galgala dheenyee ilaallaa haadhaanoo akkanaan jeen takkitti tana qabdi si galee haati amma lama godhattee hin jeen bodamoo sadii taati inni heddummeeffattee. Lammanni si ilma lammataa argatte. Ilma lammataa argatte. Tole. Haatiinis amma yeroo hunda bira deemnaa ni ziyaarraa miira duraan keessa ture san waa'ee namuu haaduma teenya waan ta'eef yeroo gurbaan intalaan deeme warri intalaa ni lolaa ni bareechaa'u. Isi akkasii lolee binaan jee bakka qaaloomina intala fi agarsiisa. Sanirraa abbaan illee ni bilbila amma isaa itti afur bakka ni dawwalaa usniyaas. Mooraan duraa waliin agaran bilbila waan hin qabne amma irra caalaa wal agaran abbaa fi siinoo. Baay'ee bareedan baay'ee duraan nama waliin argine innis egaa jiruu kanatti biyyaa baasee amma walitti siqsiteetu jirta bilbilaan walitti haasofsiiste caalaa bantees jirta ilma lammataan kun akkasi gaafa ilma lammataa argatanii innis bakka ishee bu'ee akka yaadullee kan gahee taphatudha gara usniyaatti hin deebi'e usniyaa armeen kee mana macamtu akka taatellee odeeffadheera akkamitti si ishee ibsita. She wanti suqa wallahi. Na akkamiti mi armeeke. Mudhiisi hidhattee takkaa rakkannee beelanii hin jennee bakka
waan nan barbaadu hunda naa gootee Adaamattis na galchitee asittis na barsiisaa waan hin barbaadu naa guutaa na guddistee jechuudha. Akka haalaan nama jabduudha maantiyyaas. Garuu wulataa isii kattiin kaffalamu gaa. Tan erga amma abbee kee faana walitti dhuftee jaalatee miti ka biyyaa ba'e. Hundi keenya iyyuu ka beektu. Dararri biyya keessatti sararagaa ture kan inni biyyarraa godaane malee abbaan ilmoo isaa dhiisee akka hin deemne nu sirba isaatiin ibsee jira. Akkamii gooteetii ilmoon abbaa malee mee waarraa nu jedhin sirba abbaa keellee akka keessitu akka jaalattu illee hin beekaani. Mee sirba sana waa jedhime. Samira waa hawwiyaa naafi ati gargar baanee akkamii guuttattee ilmoon abbaa naa sirbuu ture. Siif sirbeedhaan sirbicha. Erga gara biyya alaa deemee akkamiin guddattee mucaan koo akkamitti jirti waan jedhuutiin illee sirbee ture jedhan. Gaafa kan dhageessumee miirri abbummaa sun baankee sirraa fagaatu iyyuu immoo jaalala siif qabu soomaan sitti dhaga'ama. Maaltu sitti dhaga'ama? Bakka addas na jaa. Sanirraa kaasteetii sirba isaa iddoo akkeessitii waan jedhuun dhaga'e. Amma sirba isaa kan jaalattume keessa baay'ee sitti tolu. Sirba hedduu qaba. Caalaanis gargaaruu dandeessaani. Kan baay'ee jaalattuuf yeroo hunda dhaggeeffattu hedduu sitti tolu kan. Hedduu dhaggeeffadhu kanatti tolu. Aaddeetu Samiraa karoorrii walakka naaf fagaatte malee ijaan suuma narka. Akkam jirta yaa madda jaalala yaanni qaba beeysee na daawwiti malee. Maalatti fufime namatti sagalee bareedaadha illee kan qabdu waan ta'eef mee itti fufi caalaan illee si gargaara. Nyaatu baatee ittuma jirtutti qilleensa buuffisuun lafa ibsaamaa itti dhagaa foosif daamaa yaa bareeddu biyyatoo fayyuma keetii. Biyyaaf sirbee kana moo akkam isumaaf sirbu? Ummaa isiiti. Harmee isheeti. Aaddeetu Samiraa jedha. Samiraa jedhamti. Waan ajaa'ibaati. Kadiroo maa nam bisnee beekas harmee ishiifillee sirbee ishiifillee sirbee caalaan komottoo manaaf sirbuu qabattee. Ilmi dabalamee jira waan ta'eef anaafillee sirbii jedhiin asuma dhaamsa qabdudha. Jedheetiin jira sadaffaa asumaanis anaafillee akka sirbu. Sagalee bareedaa qabda. Akkamittiin amma aartii keessa seenu daandii abbaa kee hordofuu yaadne hawwiteen beektu? Isa hojii sirbuu? Hin hawwine? Aartii kana keessa seenus hin feetu? Hin fedhu. Inni nuu amma qayyaramee jira asirra. Akka shareetti guddadhee akkaan itti guddadhee bakka zafanaa kana minaamin heddullee. Gara aartii keessaatti agas maraa miti shari'aa waan ta'eef hin dhorkaa jechuudha. Tole amma sirba abbaa kee keessaa wanti nuu dabaltamu haafin. Ayyee isin yaa dabalu. Nuu dabalime miidhaa beektee sagaleen kee. Ifamana godhi atumaani badiin gurguddoodha akkaani barsi gada seete barsiin gadu aani barsi gada seete barsiin gadu aani garaan koon dadhabe erga gaafa kaani sheennawe ilmaan harcaase jaallato dhiifamaa anaa si balleeyse. Wasi malen taane si malen mijoyne ya bashashati ya khangaran jabane. Baay'ee namatti tola. Karma isaarra jirta bara amma aartichuma keessa jirta sirba abbaa kee akkeessite jechuun aarticha keessa galteetta jechuudha. Miira abbaa keetii mul'isaatiidha kanatti jirtu. Mee sirba dhiifamaa jedhu kana eenyuuf sirbe? Harmeetiyyaaf sirbe Samiraa jaa. Isiif sirbe gaafa adda ba'an. Isiif sirbe ture. Irraa fagaatee biyyaan baasoo jiraatutti kan ishee bidda ibsee sirbe jechuudha. Asitti hojii sirban isaaf kilippii qaban. Asumatti baay'ee namatti tola. Qophii keenya gara xumuraatti fidaatiidha kan jirru. Mee dhaamsi qabdan gara dhumaatti seenaa keerraas immoo namoonni dararrii namni tokko aarsaa kaffalee nama jaalatu yeroo baay'ee dhiironni durba takka gara ofii jiraatanitti
naannoo fi jiraatanii tokko biratti fudhatanii hojii yoo qabaattu hojii ishii dhiisisanillee jiru barnoota dhiisii goottanuma bira jiraadhu jedhan jiru. Akka kee kana bakkuma ishiin jirtutti dhaqanii akka kunuunsaniif ergaa natti qabdu jiraatu. Sanirraa kaasteetu ergaa nuu dabarsitee yoo jiraate maal sirraa baratu? Ergaan namoota akka kiyyaatiif dhaamu jaalalti yaa'u kan rabbiiti. Namni fedheen hin jaaladhu yoo jaallatu hin danda'u, hin jaaladhu yoo dhiisuu hin danda'u. Yeroo jaalatte sanatti garuu nama jaalatte san harkatuunis badhaasa. Nama jaalatuun kannaadha, nama jaalatte san harkatuun immoo badhaasa. Yeroo hedduu namoonni akka kiyyaa namni abdii muratuu dhabu waan namni jiru yaa addunyaa kanarra gizee jiraattu fatanaa hedduu jira, fatanaa rakkoo hedduu jira, rakkoo fi waan san hunda booda garuu bal'inni akka jiru beekoo. Waan murteessitee goote san karaa ati irra deemtu san diriiraa ta'uu qofa laali malee fageenya isaa hin sodaatin. Fageenyi isaa ni dhuma diriirumaa ta'u garuu namoonni akka kiyyaa nama jaalatan. Ammas namoonni akka kiyyaa irra guddaan zabana ammatti dargaggoon akka kiyyaa wanni fuudha sodaatuuf yoon fuudhee ganaa sirgii hanganaa ni eegataa dhalaa waan akkanaa feetii jee fidheeres. Nama jaalattu yoo namni si jaalate waan wakee hundaa hojii si jaalata namni. Qabaattus dhabdus jaalala waan ta'eef jaalalti qabeenyaan hin madaalamtu harkataa fi dhabaan hin madaalamtu. Nama san yoo jaalatte waa eenyummaa isaa san laaluun qabdu. Namni san waan ta'eef gandi isaanii akkanatti nama waan niti nama raa keessa guddatee deebitee jiruu akkanaan wajjin jiraattu yookiin akkas akka jettee yoo yaaddute fidheereessita. Yoo jaalatte ammas keessumaa baastee jaalattaa homaa sitti mul'atu jaalala san malee. Saniifuu namni waan takka harkatuuf maswaatinatti kafaluu qaba. Namni barumsa gizee baratu waggaa 10 baratee isin amma as teessanii bakka tana akkatti tajaajiluudhaaf biyyaansa waggaa 15 wal baratanii jirtanii bilaashitti miti. Akkuma laffaatii waan kana harkattanitti namni waan barbaadu san laffee harkatu qaba jechuudha. Itti murteessee. Namni tokko waan barbaadu argachuuf murteessuu qaba. Murteessuu qaba, laffoo qaba ammas waan sirra dhufu san ni fudhadhaa jettee beekuu qabda. Waan ati goote waan ta'eef yoo laga seentees hin qocca'u yoo milkooytees dassi jaa. Ayyee guddaa galatoomii ulfaadhu. Isni haa ta'u dhaamsatti dabarsitu. Harmeetiyyaa siin jaaladhaa. Jabaadhu umrii dheertuu naaf rabbisiifaa kan nun jaani. Abbaa kiyyaanillee akkasumatti jabaadhu umrii dheertuu siifaa kan nu. Jaalala ishiif qabdu ibsi. Usniyaa yaa amma alhamdulillah jaartii tiyyaa waan hunda kiyya jettu. Jaartii jechuun akkuma rabbiinoo kafanaa jaarsaaf jaartiin. Kafana jechuun namni huccuu malee akkasii jechuudha. Jaartiin immoo ammas waan hundaa namni hundi yeroo jiraatu ilmoon abbaa hojii adda baatii, saayibni adda ba'aa, obboleeyyan adda ba'anii haadhaa fi abbaan ijee ilmoo san deemee ilmaan dhalee adda ba'aa yoo rabbii waliif isin tolche jaartiin jannata ja'a isii hojii umrii ta'e guutuu jiraata. Takaroo akka adda dandeenye ilmaan nuti warroo umrii isaa gisee keessa kaanni heerumaa kaanni fuudha anamaaf isiitu adda hin baane jechuudha. Saniif isin jiruuti. Jiruu keessa kotee bakka nama isii malee duwwaa akka humaan qabu bakka isii malee jechuudha. Duwwaa akka nama zeeroo deebi'ee takka waan hunda tiyyeessi. Baay'ee namatti tola. Mee maaluma dhabee namni qabu jaartii. Mee maaluma dhabee namni qabu usni aanjeenan. Usni haatiyoo kamire amma. Haalaan jaaladha. Bakka jiruu tiyyaa waan hunda kiyya inni. Ajjiraatu umurii dheeraa siif haa jiraatu. Umurii dheeraa naaf haa jiraatu. Inti si guutaa baay'ee galatoomaa istiidiyoo keenyatti argamuudhaan muuxannoo mudannoo keessaa waan nu qoddaniif ulfaadhaan isiniin jedha. Atillee ulfaadhaa isin jennaa haalaan galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaatiin turtan yeroo jaalalaati. Yeroo jaalalaa keenyarraatiin lafaa kan ol dhufan aarsaa kaffalanii kan wal argatan caalaa fi Usniyaa Kadir Martuu waliin ta'uudhaan kan turtii taasisne mudannoo muuxannoo isaanii irraa baratan itti abdiin qaba. Kanneen bakka garaagaraa teessanii hordofaatiin turtan mudannoo keessan muuxannoo keessan jaalala armee keessanii kan abbaa keessanii kan obbolaa keessanii kan nama jaalattanii fi bultii jaalattanii bultii keessan keessattis immoo umurii dheeraa waliin jiraattanii
milkaa'inni keessan namoota birootiif barumsa ta'a jettan 8331 irratti yaajaa jettanii nu biraan ga'uudhaan affeeramaa yeroo jaalalaa keenya akka taatan abdiin qaba. Kanneen wal loltanis nama sin araarsu waltajjii dhabdanis immoo yeroo jaalalaa keenya irratti hirmaachuudhaan araaramus walittis araarsuu ni dandeessu. Yeroon jaalalaa keenya irraa kana fakkaata. Qophicha kan isin biraan ga'aa ture an mooneet beeksisaati. Torban keessumaa biroo wal agarra. Aga torbanii toraa bulaa deebanaa nagaatti.